Mugarii fi mogor akkaataa waamichaati moo tokko moo adda adda? Dararaa fi cunqursaa sirni abbaa lafaa Oromoota Salaalee irraan gahaa ture. Iccitiin kana keessa lamaan tokko yoo nutti himte. Namni maal taanaan mogor filataa? Tokko kan agarii tulluuti, tokko kan badhaasa dilgaasaati. Giddugala diddaa Oromoota Tuulamaati. San booda guyyaan badduun tokko immoo jirti. Maatiin isaanii warri birruu kenne gaafa xaaliyaanii lolan laga kana mandheeffataa turan jechuudha. Mogor jettee barreessiteetta maqaa kitaaba. Amala didaa fi amala rakkisaa qaba jedhuuni waa ajajamu irratti agariini. Qorataa seenaa barreessaa akkasumas barsiisaa olaanaa damee Amilee Oadhannaa simadda. Baga nagaan dhufte. Ayyee gammada. Fayyumaa mee? Akkam jirtu? Gabaadha. Fayya. Fayyumaa mee? Abbaa kiyya olaanaa. Baga nagaan dhufte. Noori. Lonkuma waraanne. Ayyee. Baga nagaan dhufte gara gammadaa shoo. Baga nagaan na eegdan. Sagantaa keenya ne galla. Cheers jennee galla. Akkas kunoo. The Nexus L 127 L 131 L 2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa Itiyoo Telekoom irraa. Barreessaadha, barsiisaadha akkasumas ogeessa seenaati. Guyyaa har'aa kitaaba isaa Oolmaa Mogor jedhu irratti bal'inaan haasa'uudhaaf asitti affeerrannee jirra. Baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan na eegdan. Oolmaa Mogor. Baga nagaan dhufte. Olaanaan nama Mogorii akkamitti waa'ee Oolmaa Mogor barreessee jira? Olaanaan nama Mogorii. Mogor kuni eenyummaadha. Mogoroo faanuun jedhu laga Mogorii dhalanii dhuguma. Kaaba Shaggarii yaayyaa Gullallee laga suuraa laga Mogoriitti hin dhaladhee. Sanaaf Mogorri iddoo dhaloota kooti jechuudha. Barumsas waan hundumaa achumatti baratte? Barumsa naannoo laga sanatti mana barumsaa waan hin jirreef qarree tokkeetti tokko haga 8 baradhee. Qarree tokkeettitti deddeebinee barannaa jechuudha laga Mogorii. Kiiloomeetira meeqa ta'a? Kiiloomeetira gaara qaba fageenya irrayyuu garuu naannoo kiiloomeetira 7-8 15 kan ta'a jedhama. Ijoollummaadhaan sana deemtee baratte? Ijoollummaan sana gaara sana deemnee barannee rakkinni kan waan hundi nama danseessa. Jabina guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa Mogorii fi Mugar amma fakkeenyaaf Mogor gaafa jedhan nama baay'eetti kan sammuu keessatti dhufa Mugar simmintoo faabrikaa fa'a warshaa simmintoo Mugar. Mugarii fi Mogor akkaataa waamichaati moo tokko moo adda adda? Achumaanuu nama baru. Akkaataa waamichaati amma dhuguma namni hoggaa Mogor jedhan namni baay'een kan beekan keessayyuu namni naannoo magaalaa jiru kan beeku warshaa simintoo Mugar kana beeku. Inni immoo kan itti mogga'e laga guddicha naannoo kana kaaba Shaggarii fi lixa Shaggar jidduu jiru kana laga Mogoriin kan inni mogga'e. Garuu pronunciationii Oromoo yeroo waa'u Mogor jedhee oo kanaan waama. Mugar immoo pronunciationii warra afaan Oromoo sirriitti hin dandeenye Mugar kan jedhu. Isantu akkaataa waamuu dadhabee Mugar jedhe malee? Originaalii maqaanii Oromoon yeroo waamu ka warra keenya Mogor laga Mogor kan jennu oodha fayyadamu osoo hin taane jechuudha. Egaa kitaabni ati amma immoo qabattee dhufte Oolmaa Mogori kitaaba seenaati. Olaanaanoo maali ogeessa seenaati moo akkamittiin kitaaba seenaa barreesse inni jedhus immoo gaaffiidha. Mee waa'ee barnoota keessatti qornu. Olaanaan ogeessa seenaati, barsiisaa seenaatis. Professionaalii barnoota koo digirii jalqabaa barnoota seenaa fi kunuunsa dabareewwanii history and heritage management Madda Walaabaa Yuunivarsiitii irraa baradhe. Digirii lammaffaa immoo maastersii jennuun asuma Addis Ababa Yuunivarsiitii ammas histiriidhaani. Isumaan baradhe waan ta'eef baayogiraafii of agarii tulluu kan jedhu inumaa kitaabni kiyya riisarchii irraa kan inni akkana dhufe. Teessisii kee maastersiitti eebbifame. Baayogiraafii of agarii tulluu kan jedhu isarratti hojjedhe. Sanaaf professionaalii historian ogeessa seenaati jechuudha. Kanaaf ogeessa seenaati. Nama seenaa beekutu seenaa kana barreesse uummanni garuu
ilaalee immoo haa murteessu kitaaba kana bitatee namni hundumtuu oolmaan mogor kitaaba seenaa guddaadha. Kitaaba ati barreessite kun immoo kitaabota amma ammaatti barreeffaman kitaabni yeroo baay'ee amma dhiyeenya kana ba'an kitaaba jedhaman malee peejii 100 faa kan hin guunne kitaaba baay'ee argaa ture. Kitaaba kee kana gaafa ilaalu akka kitaaba seenaatti baay'ee diippiidha. Gadi fageenyaan barreeffame peejii masaa yoo ilaallu iyyuu gara peejii 380ti almost peejii 400 kitaaba baay'ee guddaadha. Hangam sitti fudhate kitaaba kana barreessitee xumuruun yeroo dheeraa fudhata jedhee mayyaada gara. Yeroo dheeraa narraa fudhate oolmaan mogor dhugaadha. Akka seenichumatus guddaadha. Silaa'uu maqaa kanaa fi seenaa naannawaa sanatti dalagame namni quba qabu otoo waggaa tokko waggaa lamatti xumureedha iyyuu gurbaan kunis soba malee kitaabni maqaa kanaatiin amma kana hin xumurame namni naan jedhan inuma jira. Tarii fakkeenya kitaaba seenaa badhaadha Dirgaasa irratti kanan barreessaa ture ijoolleen bara 20 master pilaanii wajjin hidhamne maakalawitti quba qabu. Akkan kitaaba kana barreesse jechuudha. Erga achi ba'an iyyuu maal gootee kitaaba sana yeroo naan jedhan ni jira jechuudha. Kanaaf naannaa 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti iyyuu kitaabni kun barruutti jira. Kanaaf naannaa waggaa 10 irraa fudhateera. Waggaa 10 gaafa fudhatu kaa waggaa kana hunda kitaaba barreessaa miti. Wantoonni kitaaba maxxansuudha nama barbaachisu waan baay'ee jira. Ragaa walitti gurrachuu jira. Fakkeenyaaf isuma maasarsuma kana ittiin hojjechuudhaaf yoo xiqqaate anumti oofishaalii si eeyyamamu iyyuu waggaa 2. Kun immoo kitaabatti gaafa jijjiirtuu sana caala bal'ista waan ta'eef ragaan kun kiroos cheekii fayyadamuu qabna. Kana dura waan kitaabni keenya ittiin qeeqamne sana sirreeffachuun qaba jedhee waan yaaduuf kiroos cheekii ragaa afaanii kitaabilee miidiyaalee mootummaa wantoota irratti barreessuu irratti sana kiroos cheekii fayyadamuudhaaf jedhee baay'ee na harka ture. Namoonni illee yeroon itti kennee fi naa laalaa jedhee namni ji'a ja'a gaditti naan deebisne faatu jira jechuudha. Obsuun dirqama amma namni qubee naa laalaan mataan isaa ogeessota seenaatti kennachuun amma abbaan sun eeyyamamaa ta'etti qofa kan sanaaf naannoo waggaa 10 irraa fudhateera. Kanaaf kitaaba baay'ee bilchaatee bahee jechuu dandeenya. Amma nani ga'u bilchaatee bahee kana booda immoo hanqinoota jiran hin murteessu. Dhugaadha. Laga mogor keessa deddeemaa turte hangam deddeemteetta ilaalteetta dhuguma yeroo waa'ee seenaa isaanii seenaa gootota kanaa gaafa dhageessu waa'ee isaanii gaafa sitti himan tarii eessa faa deeman laga mogor bakka akkasii deeman gaafa jedhan. Imagineeshinii teessee mana teessee ilaaltu caalaa ofii keetii keessa deddeemtee kan ijoollummaadhaan beektuu numa jira garuu gaafa kitaabaaf jettee deemtee lallaalteetta? Kitaabaaf jedhee baay'umaan deddeeme keessattuu Sulula Lamagor ana kana itti dhaladhe Adaa fi Ayyaa Gulallee gidduu naannooma bishaaniiti. Sun yeroo daa'ummaa kiyyaa waan laalaa guddadhe erga namoo ergan kitaaba kana qorachuu qabee namoota umuriidhaan xiqqooshii lakkoofsisanii waan kana dhimma qaban jedhanii kan naannoo sana jiran gaafachuun dirqama warra Adaa Bargaa jiran Meettaa jiran Ibn Amma Gindabarat Kuyyuu kunneen hundi isaanii gandi isaanii Sulula Lamagor keessa jira. So deddeemeen jira. Imagine gaafa gootu kaa Sulula Mogor yookaan immoo Oolmaa Mogor as sulultaa yaalaa yookaan immoo bobaa Finfinnee yaalaa ka'ee kaaba Shaggarii fi Shawaa Lixaa jidduu daangaa seera uumamaa ta'ee ta'u laga deemu kana amma wayii gammoojjii firrootti lafa deemu akkasittiin immaaj godhaa jechuudha laficha. Sululli Mogor Oolmaa Mogor jettee barreessiteetta maqaa kitaaba. Oolmaa akkamii saba kanarraa qaba? Oolmaa sana yaadachuudhaaf jettee maqaa kitaabaa goote moo maal yaaddeetti? Oolmaa Mogor kan jechuu barbaaddeef maalirraati? Oolmaa Mogor maqumti isaayyuu anatu peejii sababa hanqinoota yeroo fi hanqinoota dinagdee wal qabateen teechise malee Oolmaan Mogor kitaaba jabaa kana caalaa jildiidhaan bahudha seenaan isaa. Oolmaan Mogor giddugaleessa Oromiyaa keessa naannoo Baddaa Tuulamaa kanatti oolmaa guddaa uummata keenya irraa qaba. Sun immoo eessarraa yoomirraa eegaleeti bara Oromoontu giddugaleessaa yookaan immoo Oromoon Tuulamaa kun bulchiinsota mootota Shawaatiin cabuu eegale 18 soddomoota keessaa eegalee da'oo goototaa namoota sirna didaa turanii namoota hojmaata badaa didaa turanii gaafa qe'ee ta'anii sirna irratti qabsaa'uu dadhaban laga kana seenanii da'oo godhatu achi ta'anii uummata isaaniitirraa roorroo ittisaa turanii sanaaf Oolmaan Mogor gaafan jedhu kaa giddugala diddaa Oromoota Tuulamaati da'oo gootota Tuulamaati kanaaf lafa oolmaati jechuudha uummata kanaaf.
Iccitis qabdi lagni mogor sululli mogor iccitis qabdi jetteetta. Iccitii akkamii qabdi? Iccitii kana keessa lamaan tokko yoo nutti himte. Iccitii kana beektee waanin kana jedhee fi naannoo kanatti mogorii lafa namni gaafa garaa bakkee dhaqu dhabee bakkee seenu dhabee itti badi'aara itti galfatu nama gaafa lafa gaafa Oromoonni naannawa sana jiranii roorroon firarraayis alagaarraayis itti hammaatte bakkee dhaqu dhabee mala dhabee naannawa mogor sanatti galee mala malata malli kunis immoo iddoo aragalfii Oromoota naannoo sanaatiin jedhe mannee goototaati illee kanan jedhe kanaaf namni mogoritti galee as jiraachi raasaa umtuun himu jechuudha. Kanaaf amma abbaan sun kutannoo qabaatutti mogor nama sana ilma dhoksa jechuudha. Amma abbaa sun murannoo qabu obsa qabutti waa'ee isaa dabarsee laatu bakkee kaayyoo deeme namni torbaan lama hin turre mogor seennaan umurii isaa malee wantuu hin daangessu jechuudha. Kanaaf mogor lafa iccitiiti lafa gootummaan ittiititu ammallee lafa dargaggoonni qeerroof qarreen illee gaafa wallaallatan naannawa sanatti bobba'anii wallaallatu. Kanaaf lafa iccitiitiin jedheen jechuudha. Egaa seenaan guddaan ati as keessatti kaafte seenaa gosoota lamaaniiti. Tokko kan Agarii Tulluuti, tokko kan Badhaasa Dilgaasaati. Seenaan Agarii Tulluu immoo nama masaraa mootummaa ture hanga bosona seenutti taasise. Maaltu gara sanatti isa oofee akkamittiin seenaa sana wajjiniin wal qabsiiftee wanni ati hubatte yeroo sana maaltu uumame kan jedhu wanti ati nutti himuu dandeessu jira. Kaayyoo guddaan kitaaba kanaatiyyuu namni jaalatee mogor gaafa jennu ka nama yaabaatu malee nama itti galee yaadanda'uu malee yaadoksuu malee lafa filatamu miti. Gaafa kana jennu yaadannoo gootummaati dhugaadha garuu namni maal taanaan mogor filata fakkeenya eewwaadha kanan ani barreesse immoo Agarii Tulluu faati. Agarii Tulluu maal taanaan masara mootummaa iddoo kananii qabu ga'ee mogor seene. Mogoritti immoo maal dabarse waan jedhu jalqaba Agariin akkuma atuu kaaftee ilma hiyyeessaa maatii qonnaan bulaan sirna abbaa lafaa jalatti rakkate irraa dhalate dararaa fi cunqursaa sirni abbaa lafaa Oromoota Salaalee irraan gahaa ture maatii isaa immoo addatti miidhamaa turanii inni maatii sanarraa madaaf godaannisa qabaa jechuudha sirna sanarraa otoo achi keessa jiruuti bal'aadha waan ta'eef kitaabicharra jira. Daa'ummaan amala didaa fi amala rakkisaa qaba jedhuuni waa ajajamu irratti Agariini maatiin isaanii fi firoottan isaanii amma jiran akkasiin isa ibsu. Abbaa isaa daa'ummaan erga dhabee booda haadha wajjiniin kan inni dabarsee haati isaa rakkatee isa guddistee boodarra garuu gara umurii daa'ummaa sanaan gara Imperial Bodyguardii yookaan eegdota masaara mootummaa Haile Sillaasee sana qacarame achi keessa kan inni tajaajilaa ture jechuudha. Keessawuu masaara mootummaa Haile Sillaasee kan amma naannoo Yuunivarsiitii Finfinnee kaampaasii iddoo jaa jennu kana jechuudha achi keessa eegaa ture. Otoo sirna abbaasaa cunqursaa ture sirna Oromoota Salaalee warra ollaasaa qeedhaa buqqisaa ture sana tajaajilaa jechuudha Agariin. Yeroo kana kitaabileen waa'ee isaa irratti barraa'anii fi warri umuriidhaan jira waa'ee isaa yeroo dubbatanii gammadaa miti jedha jiru masara mootummaa eegu sanayyuu. Maal jennaan abbootiin lafaa inni Salaaleetti maqaa isaanii beeku. Inni yeroo isaan Salaaleetti nama gidirsan yeroo namni maqaa isaanii kaasee ba'u dhagaa ture as beeta mangistii inni eegu yookaan masara mootummaa inni eegu kana yeroo dhufanii godatti isaantu nama jilbiiffachiisaa asitti immoo yeroo isaan nugusa sana qe'eesaa fuuldura jilbiiffatanii gad jedhanii seenan argaa. Yeruma sanarraa sirna uummata kiyya cunqursu warra uummata kiyya cunqursu kanan eegaa jiraa jedhaa jedhu Agariini. Boodarra garuu waan keessoo isaa kana bakkee itti baafatu caarraan banamee fi caarra sun immoo maalidha hundeeffama waldaa Maccaaf Tuulamaa jechuudha. Hundeeffama waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti namoota bara sana sirna sana keessa jiran keessa warra Oromoo ta'an sassaabanii dammaqiinsa yeroo itti uumaa turanitti addatti immoo barri sun baay'inaan nama kan keessummeessu miilitarii irratti waraana irratti namni jajjabaan Oromoon qabdu baay'inaan waraana keessa jira. Kuun barnoota irraa Yuunivarsiitii Finfinnee keessa jiru. Warra waraana keessa jira sana keessa warri waldaa sun waamee akka dammaqiinsa uumaman godhe keessa tokko Taaddasaa Birruufaa akka ta'e seenan ni hima. Caarraan kun Agarii Tulluus ni qaqqabe jechuudha. Caarraan waldaan Maccaaf Tuulamaa Oromoota sirna sana keessa jiran waamee waa'ee eenyummaa barsiisuu fi Oromoodhaaf akka hojjetan ijaaruu suni Agarii Tulluu qaqqabe.
achi keessatti jechuudha waldaan Maccaaf Tuulamaa seenaa gadi tulluu keessatti iddoo ka'umsaati amma iddoo murteessaadha bara murteessaadha jechuudha. Barsiifataa fi dammaqiinsa isaan godhaniin tan boodarra gara bosonaa deemuun dhufe inni immoo yoomirraa eegalee erga waldaan Maccaaf Tuulamaa mootummaa Hayilasillaasee hojii walitti bu'iinsa keessa seenanii sochii fi hojiin waldaan Maccaaf Tuulamaa Oromoota irratti hojjetu mootummaa sanatti gaafa bitaa galu mootummaanis faallaa isaatiin waldicha irratti dhiibbaa godhuu eegalee addatti immoo Taaddasaa Birruu irratti jechuudha. Gaafa ka seenaan Taaddasaa Birruutii fi Akililuu Habtewaldi asirra illee ni jira. Tokko seenaa Oromoo keessatti illee hariiroon Taaddasaa Birruu fi Akililuu Habtewaldi murteessaa ture. Maal jennaan otoo Akililuu fi Taaddasaan walgaarrifannaa akkasii keessa galuu baatanii Taaddasaanis garaa kutatee sochii waldaa sana dhibbaa dhibbatti hin hojjetu ture akka ogeessa seenaatti gaafa xiinxallu jechuudha. Waldaa Maccaaf Tuulamaas dhiibbaan Akililuu Habtewaldi yookaan ministeerri yeroo sanaa suni Taaddasaa irratti godhu erga argee Taaddasaan eegumsa idileetiin alaanillee akka eegamu waldaan Maccaaf Tuulamaa godhe namoota akkamittiin eegana namoota kutannoo fi oromummaa irratti jaboo ta'an garuu waraana keessa jiran isaan keessaa tokko Agarii Tulluuti. Agarii Tulluu Taaddasaa alaan akka eegan alaan jechuun gaardii dhuunfaa ni qaba idileedhaan gaardiidhaan achitti garuu alaan tiksamuu qaba eenyu akka yaalii ajjechaa irratti godhu iddoo inni bobba'u kamittiyyuu isaan keessaa kan akka Camadaa Sabbooqaa fa'aa Agarii Tulluu Hayilamaariyaam Diimaa kitaabilee Yaazoo Kabbabaa fi Darajjee Baaruu fa'aa barreessan irratti ergaa akkasittiin argadhe. Ammas immoo kitaaba Lammaa Guyyaa fa'aa barreessan irratti Maammoo Mazammir isaan kunneen warra Agarii wajjiniin Taaddasaa Birruu tiksuudhaaf ramadaman karaa waldaatiin. Otuma kanaan jiranuu Taaddasaan amma gara mootii Hayilasillaasee isatu cunqursaa Oromoo irratti ta'u kana hundaaf sababa jedhee erga yaade mooticha ajjeesuudhaaf karoorsanii gaafa kun karoorfamu warroota guyyaa sana tarkaanfii akka fudhataniif ramadaman keessaa ammallee Agariin nama tokko jechuudha. Maaster maayindiin warra karoora sanaa Maammoo Mazammiri Taaddasaa Birruu isa ramadee seenaa keessatti kan haga ammaa barraa'ee hin baane tarii asirraa nanan galata galchuu Yaazoo Kabbabaa fi Darajjee Baaruu isaantu waan kana bal'inaan qindeessee teechise warri kun garuu seenaan kun hin gaggeeffamne jedhu. Yaalii fonqolcha mootummaa Taaddasaa Birruu mootummaa Hayilasillaasee irratti yaale hayyoonni yuunivarsiitii tokko tokkos kun sobaa jedhanii kaasuu barbaadu. Qindaa'ee hin jiru akka waan sirna sana jijjiiruudha gahee tokkollee hin baanetti warri godhantu jira garuu kitaabileen kun dhugaa baha. Amma maaliif kan sii kaase Agariin akkamitti masara mootummaatii bahee mogorgalee waan jedhuufin. Kanaaf yaalii fonqolcha mootummaa Taaddasaan gareen isaa yaalan addatti gareen kun garee waldaa Maccaaf Tuulamaati jechuudha. Achirratti sababoota garaagaraati keessattuu immoo iccitiin dhabamuurraa kan hafe qaamni nageenyaa mootummaa Hayilasillaasee sochii Taaddasaa godhu kanaa fi gareen isaa godhu kana jala bu'ee erga hordofaa ture fonqolchi sun ni fashalaa jechuudha. Gaafa fonqolchi kun fashalu warri tarkaanfii fudhatan kun baay'ee isaanii ni qabamanii hidhaman. Namoonni hidhaa sana jalaa ba'an Agarii dhumaa jechuudha. Agariin immoo qaamaan hin beekamu yeroo baay'ee marii irratti illee hin argamu qaamaan eenyu akka ta'e namuun beeku maqaa isaa malee jechuudha. Kanaaf gaafa Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aan hidhamanii dararaa mana hidhaatti ajjeefaman gaafa Maammoo Mazammir balaa sanaan qabamee fannifamu Agariin dubbii kana dhagaatee duuban badee jechuudha. Gaafa badu akkaataan inni Finfinneedhaatti bahe illee hayyoonni akka garaagaraatti barreessanii hundaafuu yeruma sana meeshaa qabatee gara Salaalee deemee jechuudha. Tokko akkaataa inni Finfinnee bahe isa kanaadha. Egaa san booda guyyaan badduun tokko immoo jirti kan ilmaanii tulluudhaaf gaariin taane Agariisa ta'uu Hirkoosa ta'uu Jimaasa ta'uu guyyaa tokkotti kan ajjeefaman. Ayyeen. Kan fannifaman. Mee waan seenaa sanatti. Ka seenaa Agariin erga masara mootummaatii bahe diddaasaa Salaaleetti geggeessee Salaalee maaliif filate kan jedhu ka tokko lafa dhaloota isaati lama immoo lafa abbootiin yookiin baalabbaatonni warra isaatiif firoota isaa cunqursaa turan naannawa sana jiru. Bal'aadha diddaani geggeessee naannoo waggaa lamaaf wayitiif erga godhe boodarra giddu galeessa Oromiyaa kana gara lixa Oromiyaa deemee isaa lafa sochiisaa jijjiirrachuuf jiru naqamtee deemee naqamteetti qabameeti kan inni deebi'e. Obboleeyyan isaa kunis immoo sababuma isaa kanaan kun
diddaa geggeessa jira warri diddaatti hin makamnes jiru. Fakkeenya hirkoon Arsiitti badee Arsiidhaa qabamee dhufe. Akkuma Oromoottuu tokko seenaa gurraachi fi wanti suukaneessaan gootota Oromoo irratti yookaan dhala Oromoo irratti raawwate inni dhoksaan akkuma jiru ta'ee inni ifaan ifatti uummata fuulduratti raawwatame fannifamuu obboleeyyan lamaan ijoollee Tulluu Higguu Salaalee Ambisoo irratti geggeeffame kana jechuudha. Inni kunis gaafa Agarii Tulluu, Hirkoo Tulluu fi Jimaa Tulluu gabaa Ambisoo keessatti seensa gabaa irratti iddoo garaagaraa seensa sadii irratti fannifamanii inni kun seenaa qabsoo Oromoo keessatti taatee gurraacha fi gara jabummaa sirna Haile Sillaasee kan mirkaneessedha jechuudha. Kanaaf guyyaa sun guyyaadhuma gurraattidha. Baay'ee seenaa gaddisiisaadha. Egaa diteeliinsaa yookiin bal'inaan kitaaba keessa jira dubbisuu dandeessu. Kan namni lammaffaan ati barreessite seenaa badhaadhaa Dilgaasaati. Seenaan nama kanaa yeroo baay'ee sirboota adda addaa keessatti bakka adda addaatti dhahama garuu kitaabni seenaa ta'ee akkasitti kophaatti of danda'ee barreeffame waan jiru natti hin fakkaatu hangammaatti. Akkamittiin qoratte akkamittiin argatte seenaa isaarraa maal barata dhaloonni kun? Dhugaadha kitaaba kana keessatti qabiyyee gurguddaa lamaan godhee kanan baase kitaaba seenaa Agarii Tulluu fi badhaadha Dilgaasaati. Badhaadha Dilgaasaa daa'ummaa kiyyarraa kaaseen iddoo dhalootaa kiyyas waan ta'eef firoottanii fi maatiin keenyallee qabsoosaa keessatti warra qooda fudhachaa turanidha. Sanaaf daa'ummaa irraa kaasee waa'ee isaanii dhagahan guddadhee argaan guddadhee addatti dhufaatii mootummaa Ihaadig yookaan immoo TPLF'n durfamu isa mormeeti. Yeroo sanatti namni mootummaa wayyaanee jala dhaabbatee keessayyuu afaan qawweetiin guyyaa lama bubbulee seenaa Oromoo keessatti yoo dhaaban ta'in achitti adda bilisummaa Oromoo yoo ta'in achitti namni dhuunfaa badhaadhuma Dilgaasaa ta'ee namana akkan qoradhattis maalennaan dhuunfaadhaan falmaa ture jechuudha mootummaa. Dhuunfaadhaan yeroo sana garee qaba loltoota qaba tarii qabsoosaa adda bilisummaa Oromoo quba qabaachuu danda'a ragaaleen ni jira akkaataa inni dhufeellee isaan awareness isaan irraa fudhachaa ture ganna yeroo mogorguute akka inni dhufee hooggantoota adda bilisummaa Oromootii wal argaa ture ni himama garuu waraanas kan leenjifachaa ture namallee kan walitti qabachaa ture dhuunfaa isaatii waan ta'eef namni mootummaa wayyaanee mootummaa amma sana security danda'uu fi basaastummaa danda'u sana waggaa 3 jala dhaabbatee lolee badhaadha Dilgaasaatii sanaaf seenaa isaa sana daa'ummaa irraa kaasee waan inni argaa tureef amma immoo gaafa barnoota fi sabboonummaa tan itti dabalannu akkam barreessuu fi sababa naa ta'ee jechuudha. Egaa seenaan namoota jajjaboon dura fuuldura keenya deemanii namoonni jira jennee akka sabaatti gootonni nuun fuulduratti ilaallu baay'ee seenaa gaddisiisaa seenaa saba kanaaf kaffalamedha baay'een isaa. Gara oolmaa mogoriin immoo gaafa ilaallu seenaan oolmaa mogor nu Oromoota qofaaf itoo hin ta'in Afriikaaf iyyuu oolmaa guddaa qabdi mogorii jetteetta akkamittiin Afriikaaf immoo oolmaa godhatte? Afriikaaf iyyuu oolmaa guddaa qabdi kanan jedheef namoonni mogor kana daheeffatanii sirna bara sana uummata keenya miidha jedhanii tooyi lolaa turanii lafti isaan daheeffatan mogori otoo mogori jiraachuu baate jarri kuni gootummaa isaanii kanallee dhageenyu jechuudha. Jarri kun eenyu faadha gaafa jennee gootota baddaa tuulamaa kana yookaan Oromoota giddu galeessa kanaa ta'ee namni faanni isaanii mogoran qateen jiru. Eenyurraa kaasee Taaddasaa Birruudha dabaltee jechuudha. Milkaa'uu isaa baatanii sochii waraana ijaaruu sanatti milkaa'uu yaa baatanii malee lafti isaan manneeffachuudhaaf yaalaniif sochii itti godhanii asiin karaa meettaa kanarraan Taaddasaa Birruu nama tokko jechuudha. Koloneel Raggaasaa illee nama tokko. So jarri kun immoo akkuma Afrikaatti iyyuu nama oolmaa gurguddaa qaban fakkeenya eenyu kaasuudhaaf anani kaajja nama Taaddasaa kaasuudhaaf ture. Maatiin isaanii warri birruu kenne gaafa xaaliyaanii lolan laga kana mandheeffataa turan jechuudha. Ammas gootonni karaa meettaa kanaan gootonni baddaa meettaa kana aga Salaalee kana asiin Gincirraa kaasee jechuudha. Yeroo xaaliyaan lolaa turanii lafti isaan gaafa gamtee ta'e itti dheeffan laguma mogori. Kanaaf xaaliyaanii loluun immoo birmadummaa Afrikaa kabachiisuudha gama biraatiin. Kanaaf mogor Afrikaadhaaf illee lafa oolmaati seenaa qabdii akka jechuuti. Gama biraatiin waan tokkummaa Oromoo yeroo kaaftu kitaaba kee keessatti seeneffama boca siyaasaa akka qabaatu gochuu dhiifne seenaa dhugaa walitti himne akka Oromootti dhugaadhaan tokkummaa jiru walitti fiduu qabnaa jette maal jechuudha yaadne?
Asirratti maal jechuu barbaadeen seenessi yookaan immoo akkaataan seenaa itti barraa'u tokkummaa biyya tokkootiifis akka sabaatti immoo tokkummaa sabaatiif illee murteessaadha balaas qaba. Seenessi of eeggannoon yoo hin qabaanne biyya seenessi isaanii of eeggannoon qabaanne keessatti biyyi sun tokkummaa hin qabu. Akka sabaattis yoo agarree sabni seenessi isaanii of eeggannoon hin qabaanne akka saba sana keessa tokkummaan hin jiraatu. Kanaaf seenessi sabaa gaafa barraa'u akkaataa tokkummaa sabaa iticchuu danda'u irratti ta'uu qaba. Yoo siyaasa jenne siyaasni yeroo baay'ee baraan daangeffama bara fakkaata. Miira yeroo fi yookaan immoo miira bara sanaa ta'a. Seenaan garuu darbee jiraata. Kanaaf seenaa yeroo barreessinu miira irraa achi baasnee akka dhaloota cehee yookaan immoo namuu keessatti of argutti. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti seenaan biyya kanaa hammataa miti jennee komanna. Akka Oromootti iyyuu seenaan Oromoo hadheeffamee yookaan immoo akka ta'etti jallifamee fedhii yeroo tokko guutuuf jecha barraa'ee jenna. As the same time Oromoo keessatti illee wanni akkasii suni ni mul'ata jechuudha. Yeroo seenaan Oromoo seenessa sabboonummaa yookaan immoo adeemsa qabsoo Oromoo godhatee barraa'u sun immoo siyaasa. Har'a otoo hin jaalatiin Oromoon kutaa garaagaraa keessa jira. Kutaa garaagaraa jiru kana keessatti illee amantii garaagaraa qaba. Amantii garaagaraa qabaachuu qofa osoo hin taane haala qubannaa isaa sanaan illee hariiroo afaanii fi hawaasummaa namoota ollaasaa yookaan uummattoota ollaasaa jiru fakkaata. Kanaaf yeroo seenaa kana barreessinu haala qabatamaa Oromoon irra jiru sana akkaataa qubannaa kutaa amantii sana hunda andarmaa hin gooneen hunduu akka keessatti of argutti seenaa Oromoo yoo barreessine tokkummaan Oromoo ni hiite ta'a. Kanarraa kanaaf ilaalcha siyaasaa yeroo tokko fayyadamne yookaan taatee yeroo tokko naannoo tokkotti ta'e fayyadamne seenaa sabboonummaa Oromoos yookaan seenaa Oromoos ni barreessine yoo ta'e achi keessaa of arguu gaafa dhaban wal baqata Oromoonis. Kanaaf seenessi akka sabaatti barreessinu of eeggannoo godhachuu qabaa waan jedhu barbaadeen. Baay'ee dinqi. Tokkummaa Oromoo jechuun iyyuu maal jechuudha? Olaanaadhaaf tokkummaa Oromoo yeroo jedhamu confusing yeroo tokko waan bitaa namatti galutu jira. Yookiin tokkummaa Oromoo yeroo jennu Oromoo hundumtuu Salaalee haa ta'u jedhee nama yaadutu jira. Ta'uu hin danda'u. Oromoo hundumtuu Wallaggaa ta'u jedhee yaada. Ta'uu hin danda'u. Arsii haa ta'u jedhee yaada. Ta'uu hin danda'u. Akkaataan guddina keenya bakka adda addaatti walitti dhufne amantii garaagaraa qabna. Tokkummaa Oromoo akkamittiin ibsamuu qaba? Tokko ta'uudha moo tokkummaan maal jechuudha? Tokko ta'uu fi tokkummaa kana. Tokko ta'uu fi tokkummaan amma anaaf tokkummaan Oromoo eenyummaa Oromummaa qabaachuu fi eenyummaa Oromummaa sanarratti walii galuudha. Eenyummaan Oromummaa maali? Eenyummaan Oromummaa seenaa kaleessa Oromoon eessaa dhuftee Oromoo beekuudha. Eessaa dhuftee Oromoo sana erga beekne immoo Oromoon har'a maalirra jira? Eenyummaa Oromoo har'a garaagarummaa baay'ee jira. Garaagarummaa irraa kanaan eenyummaa Oromoo madaaluu hin dandeenye. Kanaaf seenaa eessaa dhuftee Oromoo kaleessaa sana barree har'a immoo akkaataa nuti itti jirru kun adeemsa guyyaa keessaa kanaan afaan tokko dubbanna malee aadaa garaagaraa dubbanna qabnaa amantii garaagaraa qabnaa iddoo garaagaraatti dhufna. Kanaaf isa kana walii fudhachuutu anaaf tokkummaa Oromooti beekamtii walii kennuu jechuudha. Kanaaf Oromoon amantii garaagaraa qabaachuu beekamtii walii kennu. Oromoon iddoo garaagaraa irraa dhufu idda latiinsaa baay'ee qabaachuu isa kana walii beekuun tokkummaa Oromooti jechuudha. Kanaaf Oromoon iddoo garaagaraa jirti. Iddoo garaagaraa jiraachuu kana walii beekanii anatu irra Oromoodhaan hin jirtu jechuudha. Kanaaf tokkummaa Oromoo jechuudhaaf anatu irra Oromoodhaan dhabama ta'uu qabdi jechuudha. Kanaaf nuti Oromoodha. Oromoon immoo maal qaba? Irratti amantii garaagaraa qabna. Akkaataan uffannaa keenya, akkaataan dubbannaa keenya, galata Waaqaa afaan Oromoo tokkuma qabna garuu loqoonni garaagara ta'uu danda'a. Isuma kanallee walii beekuudha jechuudha. Kanaaf loqoda irratti dubbannu irra dhaabbannee kanatu irra sirriidha waliin jechuun illee sirrii akka hin taane. Maal jennaan afaan makataa deema. Addunyaan kanarra afaan qulqulluun hin jiru. Warri afaan baratan nataajabuu dandeechuu waan ta'eef isuma kanarratti illee dhugaa kana walii beekuu jechuudha. Haala qabatamaa Oromoon har'a irra jiruu fi keessa darbee walii beekanii seenaalee yeroo barreessan dhugaa sana walii barreessuun tokkummaa Oromoo jechuudha yaada. Garaagarummaa walii amananii tokkummaa saba kanaa waan fiduu danda'uu fi waan nu tokkoomsuu danda'u irratti immoo walii galteedhaan hojjechuudha. Amananii fudhachuu jechuudha. Amma namni kitaaba oolmaa mogor hin dubbisne kun sinitti hir'ataa waan ati jettee dubbistoota keetti himtuu fi akka isaan dubbisan gootu maali? Dhugaa gootota kana lamaanii. Gootota kana lamaan sirbarra kanaaf akka kanatti ragaa hedduun deeggaranii namoonni barreessan jiraatanillee kiyya adda jedhee yaada. Sanammoo jecha kiyya kana dubbisanii naa taajjaban.
maaliin adda ta'a? Bisaatti taajjaba. Qeeqas na Bisaatti fudhadha. komentii godhaafi. Akkana. Kan biraan seenaa Oromoo Salaalee keessatti yeroo baay'ee kan dubbatamu dhimmi Agarii Tulluu, dhimmi Taaddasaa, dhimmoon badhaadhaa Dilgaasaas haa ta'u goototi baay'een seenaan isaanii otoo sirbi hin jiraanne seenaan kun seenaa ta'e as gaha jettee yaadda akka istooriyaanii tokkotti sirbi geerarsi Salaaleetti adeemsifamu sirboonni gootota baasuun sirba sanaa fi seenaa fi sirbi akkamitti wal qabsiista? Dhugaadha seenaa fi sirbi yookaan afoolli keessattuu Oromoota giddugaleessaa kana biratti otoo afoolli yookaan keessawuu sirbi kun hin jiraanne gootota nuti har'a qabna jennu kun tarii uumamuu dhiisuu danda'an. Yoo uumamaniyyuu immoo waa'ee isaanii dhaga'uu dhiisuu dandeenya. Hanga hin barreeffamne. Hanga hin barreeffamnetti jechuudha. Maal jennaan kaleessa aadaa barreeffamaa hin qabnu, afaan barreeffamaa hin qabnu. Namni afaan barreeffamaa hin qabaanne immoo yoo afoola jabaa hin qabaanne achitti seenaan isaa itti fufuu hin danda'u. Kanaaf afoolli yookaan keessawuu sirbi Oromoota Tuulamaa kanattis haa ta'u akkuma Oromootti iyyuu sirbaan goota gudeeda hin dhalchine sirbaan dhalchuu hin dandeecha. Maal jechuu kiyyaa fakkeenyaaf akkaataan itti waa tokko si kaasa warri jalqaba Salaalee kanarraa didee laga seenee warra Goshuu Gisillaa warra jedhamu tokko jira. Isaan sun raas daargee didan. Daargee isaa dhuma waraana Minilik hoogganaa ture impaayera kana ijaaruu keessatti gahee qabu jechuudha. 1971 gaafa inni fiichee qabatee aanota amma Salaalee jala jiran kana of jala galchuudha jedhu Goshuu Gisillaa jedhama jedhutu didee maatiin sun maatii warra muluu sanuufaati. Amma waa'ee muluu kaasuudhaaf osoo hin taane sirba tokkotu jira. Trendii gootummaa ibsaa yookaan immoo itti fufiinsa gootummaa ibsu tokko jira. Yaa mishingaa gammoojjii maali minaan hin biille jalqaban waan isaanii maali sanyiin hin jiillee jedhu. Amma kuni sagaleedhaan jedhu. Bitta sagaleedhaan. Weellistoonni na komatu. Anaaf sitti haafu sagaleedhaan jechuudha. Kanaaf maali ibsuudha kuni fakkeenya akaakayyuu muluu sanuu Goshuu Gisillaa didee bosona galee raas daargee didee. Abbaan isaas akkasuma inni ginna baratitti du'e abbaan isaas xiqqoo lolee akka abbaa sana duurra jedheet sirnaa tolee jedhee sirna wajjin hojjete. Ammas muluu sanuu sirna wajjin hojjechaa tureet boodarra gaafa waan muufatuunis bosona gale. Ijoollee isaa wajjiniin kan inni bosona seenee lole. Ijoollee isaa wajjiniin fakkeenya intalli isaa wajjin lolte. Ijoollee isaa sana keessayyuu tokko otuma wajjin lolaa jiranuu akaakayyuu isaanii ijoollee intala isaa jechuudha. Harki mirgaa dhaamnaan harki bitaa harkan taatu nagalee kaamarii deeni ilmi intalaa ilman taatu jedha. Amma as keessatti maal agartaa gootummaan maatiidhaan dhufuusaa sirbarraa dhufaa jira beekte. Amma kanarraa gaafa si ibsu Salaalee goota sirbaanuu ni dhalcha. Goota sirbaan ni uuma. Gaafa faaruun itti baay'atu namni gaafa faaruu Taaddasaatiif Agariifaa kana argu namni baay'een akka isaan inni onnaa ta'een fakkeenya tokko Agarii Tulluu gaafa jedhan akkas jedha onneen namanni keessa jiru iyyuu dhaloonni akka isaanii ta'uu barbaada silaameettatti hin galaamu goriif karaan dhabame malee agariin hin qabamu leenca birruu Taaddasaa biraa dhabame malee jedhan akkaataan laal gootummaa itti waliif fidanii otoo abaluu jiraatee jedhan akka sana ta'uu barbaada jechuudha dhaloonni kanaafi sirbi gootummaa itti fufsiisuu qofa osoo hin taane gootummaa iyyuu ni uuma akka naannoo kanaatti immoo kitaaba ol dhaloota itti fufsiisee dheeyyaadha. Dhaloonni amma jiru seenaawwan darban irraa maal barachuu qaba? Moo seenaadhuma sanatti fufnee faranjiin akka jettu vicious circle achumatti naannofneetu marree rakkoo keessa galluudha moo maal barachuu qabna seenaawwan darban irraa dhaloonni amma dargaggeessi amma maal barachuu qaba jetta? Seenaa silahuu tokkoffaa barbaachisummaa seenaa akkaataa nuti seenaa barbaachisummaa seenaa itti hubannee fi seenaa barreessinuuf dubbisnu iyyuu hubannoo barbaada. Fakkeenya amma waa'ee goototaa barreessine. Waa'ee gootota kanaa kan barreessine gootonni akka jara kanaa bara sana sirni isaanii ta'uu didu yookaan sirni uummata keenya miidhu jiraannan qawwee kaasan. Amma akka Agarii Tulluu taanaa miti. Goonni bara fakkaata. Bara namni rakkatee jedhe bara sabni fala dhabe namni fala sabaa ta'u jiraachuu qaba jechuudha. Goonni faayidaa dhuunfaa isaa moo'ee faayidaa sabaa faayidaa biyyaa kabachiisu jiraachuu qabaa fi wanni nuti kitaaba gootota kanarraa dhaallu jechuudha. Kanaaf
seenaan barbaachisummaa isaa inni tokko wantoota sirrii kaleessa turan wantoota dhaloota buruutiif galtee ta'an irraa fudhachuu fi wantoota immoo hanqina yookaan immoo dadhabina ta'anii rakkina dhaloonni irra of harkaa qabaniif iyyuu sababa ta'an immoo sirreessinee galtee dhaloota irraa akka keessaa baafannuu fi malee akka seenan jedhu taanam miti seenan irraa barachuu qofaa fi faayidaan isaa. Egaa dhumarratti olaanaa kitaabni kee kuni Oolmaan Mogor yeroo baay'ee kitaabonni Oromoo hin maxxanfamu gaafa gadi baatu karaa irratti namni naannessee gurguru hin jiru mana kitaabaa dhaqxeen argattu namni kitaaba kee kana bitachuu barbaadu Oolmaan Mogor baruu namni barbaadu eessatti argata? Kitaaba Oolmaan Mogorii ammaaf giddu galeessa Oromiyaa kana jira magaalaa Finfinnee mana kitaabaa Iluu kan jedhu ni argatu. Ammallee anumti teessoon kiyya magaalaa Finfinneeti waan ta'eef magaalaa Finfinnee Akaaqii Qaallitti mana barumsa yaadannoo Artisaa Haacaaluu Hundeessaa kan jedhamu warri naannawaa Finfinnee jiraatan jechuudha. Warri naannawaa Finfinnee jiraatan. Eeyyeen hoolotaallee ammas mana kitaabaatu jira. Mana kitaabaatiin achittis ijoollee biraan jira. Fiichee mana uffata aadaa adii Fiicheen jedhamtu bira ni jira. Akkasuma namoota biraa biras ni jira. Adaamaa fi Bishooftutti illee Rabseetiin jira. Baalee Roobee naa qaqqabee jira. Yeroo dhiyootti immoo Naqamteettis ergachuutiin jira. Beeksisaan deemaa jechuudha isaa. Warri haftan biraa ammoo tarii akkamitti arganna jettanii warri yaadaa jirtan lakkoofsa bilbilaa as jala sinii keenya lakkoofsa bilbilaa olaanaa haloo Oolmaan Mogor 20 nu erge 30 nu erge mana barumsaa kootiif ergi jettanii ajajettanii kitaaba seenaa kana dubbistanii dhaloonni seenaa isaa baree immoo dhaloota seenaa irraa baratee seenaa haaraa hojjechuu danda'u akka argannuuf hundumti keessan gahee keessan bahadhaan jedha. Olaanaa damee badhaasoo keessumaa gammadaa shoo taatee waan dhuftee fi galatoomii ulfaadha dhuunfee jedha. Ulfaadhaa sinillee. Cheers. Ayyaayee gammadaa shoo. Akkas. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa fi hedduu irraa barattan seenaa gootawwanii irraa immoo waan hedduu irraa hubattan kaan immoo kitaaba bitattanii dubbiftan kan barsiisaa barreessaa fi ogeessa seenaa olaanaa dameerraa kan guyyaa har'aa taasifanne kana fakkaatu ture. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya guyyaa har'aa keessummoota lamaan kan duraan isiniif dhiyeessine Faayisaa Biifidaa fi akkasumas immoo gaazexeessaa Illaamuu Dajanee wajjin turtii taasifnes hordoftanii jirtu. Keessummoota koo guyyaa har'aa kana hundumarraa waan hedduu barattanii waan hedduu dhageessan ittiinis bashannantan jedheen abdii guddaa irraa qaba. Torban nama torbaniin waa taasisu keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenna. Egaan daawwattoota keenya sagantaan kun immoo akka kanatti isin biraan geessisuudhaaf immoo kan waliin turan ispoonsarri keenya Itiyoo Telekoom galatoomaa ulfaadhaa jennaani. Akkasumas ogeessonni Risaa Miidiyaa kan gammadaa shoo stuudiyoo keenyatti guyyaa har'aa sagantaa kana isin biraan ga'uudhaan isin waliin turan daayirektarri qophii keenya Aantikoo Saayas akkasumas kaameeraadhaan Biqilaa Mitikuu fi Abdii Jireenyaan waliin turanii torban sagantaa biraatiin walitti dachaana nama torbaniin waa taasisu nagaatti.